ኢየሱስ ቱለለችው ባቴ ህልምናማ አብዲን ቀቡ ቱሬ አቦዱዋ ጀለ ቱሬ ጩቡ አዳምሰ ጀልቀባ ጀለ ቱሬ ምስራቾን ኢማምነ ቱሬ አማ ኢየሱስ ዳለቱቲ ዱከነቱ ቱሬ ዳለችው ሳቲ ዋን ባየኑፍ ተራ ዳለችው ሳቲ ሞቱማ ዋቀራኑ ከነሜራ ዳለችው ሳቲን ጆሌ ዋቀዮ ጀረምኔራ ዳለችው ሳቲን ዱዋ በረበራ ጀላባኔራ kana hunda kannu kenne guyyaa kanadha guyyaan kun mana keenyattiin kabajama addunyaan nuuf dhaga'u Kiristoos Iyesuus balbala samii nurraa baneera hariiroo nuyiif abbaa gidduu jiru deebiseera waan nu jalaa fudhatame waan seexani nu jalaa saame bofichisa nu jalaa gate sana akka nu deebinee argannu nu godheera mana keenya galgalaatti deebineerra jireenya keenya ganamaatti deebineerra naaf dhalachuu keetii waan baay'een naaf ta'e nuun nama gochuuf dhalatte seenaa keenya geeddaruuf dhalatte mana kee keessatti walitti nu qabuuf dhalatte ijoollee waaqayyo akka namnuuf dhalatte mana keenya ol qabuuf dhalatte seenaa keenya geeddaruuf dhalatte ati dhuguma waaqa waaqotaate ati dhuguma waaqa waaqotaate ለጠላታችን የሐዘን ለኛ ግን የደስታ ቀን ነው ዲና ኬኛፍ ጉያ መራቱማ ጉያ ጉበና ጉያ ሰይጣን ትለፈ ይላል ነው ይፍከሩ ጉያ ገለታ ጉያ ኦልጀደን ያፉኑ ተራ ኢየሱስ ገለን ሲፋተው እለቹ ሳቲን አነቱ ዳለተ ጀዳሜ ማለው otunni dhalanne lammaffaa dhalachuu wante dhamuun jiru dhalachuu isaatiin dhoqqee cubburraa miicamee lammaffaa dhaladhe ilillee guddaan iyyi guddaan foorichi guddaan kanaaf isaaf ta'a namoonni baay'een guyyaa kana Yesuus nuuf dhalateeraa jedhu ani immoo arra waan keessa koo bule keessa Yesuus Kiristoos otuu nuuf hin dhalanne ta'e haateewwan ta'an irratti xiyyeeffadha nama si bira jiru ilaaliitii otuu Yesuus Kiristoos hin dhalanne eessa jirtaa jedhime maaloo ኢየሱስ እለቹ ሳቲን አነቱ ዳለቴ ኦቱን እንጅሩ ተኤ የወነዶ ከነንጅሩ ኦቱ ኢየሱስ ኑፍ እንደለነ ተኤ ጩቡ አዳም ጀለተፍነ ቱር ኦቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደለነ ተኤ ሀመ የወና አዳም ጩቡ እኒ ወጀቴ አባርሰኒ ልማን ነሞታት ፍዴ አባርሰ እኒ አናፍስን ትፍዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋፈ ዳለቱ ገሩ ሂድ ጩቡ ሰና ሂንጭቴ አሜን ጅራ ደበላቲ ሰነቦዴ ወር ኢየሱስ ራዳለተን ቆሞን ኢየሱስ እንዲኑ ዱኩበ ከነራ አባርሰ ከነራ ዱአ ከነራ ብለሻባኒ አን ኢየሱስ ራዳለዴራ ኡማማ በቆና ተኮ ለኮፍሰ ተኮ ደምተኒ ጋፈ ዱብስተን ዋቀዩ ጀልቀበረት ማሊፍ ማሉሜ ጀራ በንቲ ዋቃፍ ለፋ ኡሜ ለፍት ጫለቦ ቱርቴ ከዲፈጎ ቱርቴ ኦና ቱርቴ ዱከነ ቱርቴ ቢሻን ጅራ ቢሻን ረሞ አፉሪ ዋቀዮ አፉሪ ቁልቁሉን ጅራ ቱረ ጀራ ጨለቦ ጀቹ ማይቹዳ ዱከነ ጀቹ ማይቹዳ ኦና ጀቹ ማይቹዳ ገዲፈጎ ጅርቲ ጀቹ ማይቹዳ ጅሬኛ ኮፍ ጅሬኛ ኬቲ ለፈት ከን ፈከፈን አፉሪ ቁልቁሉን ጅራ ለፍተማዩ ማሎ ጨለቦ ዱከን ኦና ሰነቦዴ ዋቀዮ ኢፍቲሃታ ወጀደ ኢፍቲስ እንታየ ጀራ ዱከነ ከንቱሬ አናዳ ዱዋ ከንቱሬ አናዳ ዋቀዮ ራፈጎ ከንቱሬ አናዳ ዋቀዮ ገሩ ኢፍቲሃታ ወጀደ ነረቲ ፈጅንቅሲሳ ጅሬኛ በረበራ ነረቲ ፊዴራ harra galgala sagaleen si baasa mucaan mana keetiif dhalateera inni lafa dukkana keessa fagoo keessa nama baasu dhalateera anaaf dhalateera jedhame maaloo uumama boqonnaa sadii irratti cubbuu addaam jalatti kufe maali yoo jettanii inni tokkoffaan du'a inni lammaffaan ayyaanaan osoo hin taane dafqaan bulaa akka ta'u ta'e har'as mana waaqayyoo keessatti hariiroo waaqayyoo wajjin kan hin qabne rileeshinii hafuuraa namni waaqayyoo hin qabne maaloodha du'aadha namni afurrisaa du'a harrastaanaan hariiroo waaqayyoo kana keessaa kan hin qabne jireenya Kiristoos keessa kan hin jiraanne du'aadha so otuu Yesuus Kiristoos hin dhalanne ta'e uumama sadii irratti abaarsa lamatu nama qaqqabe abaarsi sun hamma wanaanuu irratti hafa ture abaarsi inni jalqabaa du'a bara baraati abaarsi inni lammaffaa immoo abaarsa biyya lafaati yookaan immoo waaqayyo akkas jedhe har'aa kaasee addaam jedhe dafqi lafti immoo waanumati dafqite dafqa xophaati goote duwwaasiifa deebistu lafti abaaramtuudha jedhe kan biraama inni ariyadhu ariyatame jedhe bofti nama ariyata namni immoo bofa ariyata namni ayyaanaan otoo hin taane dafqaan bulaa ariyatamaa fi ariyata akka ta'u godhe otuu Yesuus hin dhalanne ta'e namni du'a kana jalaa ba'uu danda'u tokkollee hin jiru ture otuu Yesuus naaf hin dhalanne ta'e jedha wal duuka
yoona kana jedhame maaloo du'a jalan jiran ture jira Yesus naa dhalachuu isaarraa kan ka'e du'a bara baraa jalaa jedhame maaloo gara jireenya bara baraatti darbeera irratti abaarsa kana lamaan jala kan bu'e Addaam duwwaa miti ilma namaa hundatu bu'e hunduu yakkaniiru cubbuu Addaam hojjeteen namni hunduu yakkamaa ta'eera namni namarraa dhalatu cubbuu Addaam fudhatee dhalata ture utuu Yesus nuun dhalanne abaarsa kana jala jirra ulfinni Waaqayyoo nutti irratee jira ayyaanni Waaqayyoo nutti irratee jira du'a bara baraa jala jirra abaarsa fooniif hafuuraa jala jirra abaarsa jireenyaa jalaa kan nu baase dhalachuu Yesuus dhalachuun isaa na fideera dhalachuun isaa akka lafaa ka'u godheera dhalachuu isaatiin du'a kana jala abaarsa kana jalaa ba'eera utuu Yesuus naan dhalanne jedhame maaloo cubbuu Addaam jalan jira jedhame maaloo cubbuun hin hojjennee nan gaafatama jedhaa dabalaati yakkamaadhaanii jedhaa dabalaati amma Yesus nuuf dhalatutti namni hunduu maaloodha hundinuu yakkaniiru ayyaanni Waaqayyoos maalitti ta'eera Maatiyos boqonnaa tokko lakkoofsa 20 otuu Yoosef kana yaadaa jiru kunoo ergamaan gooftaa abjuutti itti mul'ate yaa Yoosef ilma Daawit Maariyaam kaadhimaan kee hafuura qulqulluudhaan waan ulfoofteef ishee of biratti fudhachuu hin sodaatin isheen ilman deessi ati immoo maqaa isaa Yesus jettee moggaassaa inni immoo saba isaa cubbuurraa hin qulleessaa du'arraa isaan hin fayyisaa Yoosef ulfaawwaadha manaa isaa argee yeroo inni dhiisuuf ka'etti ergamaan Waaqayyoo dhufee Yoosefin akkas jedhe haadha manaan kee kaadhimaan kee ulfoofteetti isheen immoo hafuura qulqulluurraa ulfoofte waan ta'eef haadha manaa kee yookaan jaalallee kee fudhachuudhaaf hin sodaatin namarraa otoo hin taane hafuura Waaqayyoorraa ulfoofteetti isheen ilma deessi ilma isheen deessu maqaa isaa akkas jedhiti moggaasi eenyu jedhi maqaa isaa Yesuus jedhi inni immoo saba isaa cubbuu jalaa maalin godha hin baasa gaafuma Yesus dhalatu ilmaan namaa abaarsa jalaa ba'uu jalqabani inni dhalata saba immoo cubbuurraa maalin godha hin qulleessa dhalachuu Yesus Kristos akka aniif ati abaarsa uumama boqonnaa sadiitti foon keenya irratti hafuura keenya irratti eenyummaa keenya irratti lafa kaa'ame eenyummaa dukkanaa jalaa nu baaseera Yesus otuu dhalachuu baatee du'a bara baraa jalatti hafna jechuudha dhalachuun isaa garuu dukkana jalaa gara ifa dinqisiisaatti abaarsa jalaa gara eebba dinqisiisaatti du'a jalaa gara jireenya bara baraatti na dabarseera namni jedhu mana kana keessaa ameen jedhee ofirratti konfeesaa godhu haleluuyaa dhalachuu isaatiin hin dhaladhe dhalachuu isaatiin hin du'a jalaa ba'e dhalachuu isaatiin ifa dinqisiisaa arge naaf dhalateera jedhaa maaloo isa lammaffaa otuu Yesus Kristos naaf hin dhalanne ta'e abbaa wajjin gargar baanee hafna turre macaafa qulqulluu qabattanii kan jirtanu tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 akkas jedha Waaqayyo tokkicha inni gidduu dhaabbatee namaaf Waaqayyo walitti fide garuu tokkicha innis Kristos Yesus jedhamaa jedha riqichi ilma namaaf Waaqayyo walitti fide garuu tokkicha maqaan isaa eenyu jedhama Kristos Yesus jedhama jedhaayyaati ani abbaan gargar baanee nafne riqicha Yesus jedhamu walitti deebineerra karaa nuyi darbuu hin dandeenye karaa nuyi deemuu hin dandeenye gad jedhee riqicha nuuf ta'e gamatti ce'uu dadhabnaan isarra jennee gara abbaatti ceene Waaqayyo abbaa bira ga'uudhaaf riqicha kan naaf ta'e Yesuusidha riqicha kan nuuf ta'e Yesuusidha karaa Yesus Kristos firoomna naaf abbaa gidduu jiru deebi'eera hariiroon ilmaan namaatiif abbaa gidduu jiru tamsa'ee ture garuu Yesus Kristos dhufee hunduma keenya iddootti deebiseera otuu Yesus nuuf hin dhalanne sadaffaa ijoollee Waaqayyoo hin jedhamnu turre otuu Yesus siif hin dhalanne maqaa mucaa Waaqayyoo jedhamuu kana hin argannu turre otuu Yesus ati naaf hin dhalanne jedhame maaloo mucaa Waaqayyoo hin jedhamuun ture jedha macaafi qulqulluu Yohaannis boqonnaa 1:12 warra amananiif ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenneera jedha warra dhalachuu isaa amananiif warra du'aa ka'uu isaa amananiif warra laphee isaaniitti amananiif warra arraba isaaniitiin dhugaa ba'aniif ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif isaaniif aboo isaaniif kenneera jedha
Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 26 akka jedhu karaa amantii Yesuusin hundumti keessan ijoollee Waaqayyoo taataniittu jedha. Mee ani mucaa Waaqayyooti jedhame maaloo erga Yesuus dhalatee jedhaayyaate ani mucaa Waaqayyoon ta'e jedhaayyaate erga Yesuus mana kootti dhalatee jedhi dabaliti ani mucaa Waaqayyoon ta'e. Otuu Yesuus hin dhalanne mucaa Waaqayyoo jedhamtee waamamtu ati. Otuu Yesuus hin dhalanne ijoollee Waaqayyoo hin jedhamnu nuti. Ijoollee Waaqayyoo akka jedhamnuuf ijoollee ta'ee ijoollee gidduutti nuuf dhalate. Otuu Yesuus nuuf hin dhalanne du'aa ka'uun keenya hin hafa ture. ትንሣኤ የሚባል ነገር በሕይወታችን አይኖርም ነበር። erga Yesuus dhalatee garuu warri isatti amanan hundinuu du'a bara baraa jalatti nafanu. Dhalachuunsaa akka nuti du'aa kaanu nu taasiseera. Kanaaf tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 21 duutis karaa Addaam isa duraa dhufe karaa Kiristoos du'aa kaafamuun ta'eeraa jedha. Du'a karaa Addaam nutti dhufe sana jalaa du'a bara baraa jalaa Yesuus erga inni gaafa mana keenyatti dhalate erga gaafa Yesuus irraa dhalanneeti guyyaa sanaa kaasee du'a bara baraa jalaa baaneerra du'aa kaafamuun nuu kennameera. Otuu Yesuus nuuf dhalachuu baatee du'a malee du'aa kaafamuun hin jiru ture. Yesuus dhalachuu isaarraa kan ka'e garuu duuti gaafa inni sitti roorrisu no duuta boona irratti hin qabu. Du'a garas jireenya hin qaba. Du'a garas mana hin qaba. Du'a garas jireenya hin qaba jennee lallabaa jirra. Kiristaanummaa wanti jedhamu hin jiru ture. Hundeen kiristaanummaa Kiristoos. Kiristaanummaa jechuun Kiristoos jechuudha. Kiristaanummaa jechuun Kiristoos nama keessa buluu jechuudha. Kiristaanummaa jechuun nuti Kiristoos keessa buluu jechuudha. Kiristaanummaa jechuun jireenya jechuudha. Jireenya jechuun Kiristoos jechuudha. Kiristoos Yesuus dhufuunsaa akkasitti barreenne kiristaanota jedhamne maqaa kiristaanummaa jedhamu kana fudhanne kiristaanummaa keenya keessa jiraataa jirra. Kana hunda kan nuu kenne guyyaa kanadha. Guyyaan kun mana keenyatti hin kabajama. Addunyaan nuuf dhaga'u mana keenyatti dhalachuun gooftaa Yesuus Kiristoos gatii guddaa qaba. Iddoo guddaa qaba. Kanaaf Yesuus Kiristoos dhalachuu isaatiin waan guddaatu naa ta'e. Kiristoos Yesuus balbala samii nurraa baneera. Hariiroo nuyiif abbaa gidduu jiru deebiseera. Waan nu jalaa fudhatame waan seexanni nu jalaa saame bofichisa nu jalaa gate sana akka nu deebinee argannu nu godheera. Mana keenya galgalaatti deebineerra. Jireenya keenya ganamaatti deebineerra. Waaqayyo wajjin hariiroon keenya deebi'eera. Yesuus Kiristoos baga naaf dhalatte. Naaf dhalachuu keetiin waan baay'een naaf ta'e. Yesuus otuu dhalachuu baate ilmi namaa abdiin qabu ture. Hamma Yesuus dhalattutti ilmi namaa aboo du'aa jala ture. Cubbuu Addaam isa jalqabaa jala ture. Hamma Yesuus dhalatutti misraachoon hin himamne ture. Hamma Yesuus dhalatutti dukkanatu ture. Dhalachuu isaatiin waan baay'een nuuf ta'eera. Dhalachuu isaatiin waan baay'een nuu kennameera. Dhalachuu isaatiin mootummaa waaqarraa nuu kennameera. Dhalachuu isaatiin ijoollee Waaqayyoo jedhamneerra. Dhalachuu isaatiin du'a bara baraa jalaa baaneerra. Ayyaalaa kaatee akaaraa daala baagaadiyaala ooba. Nuun nama gochuuf dhalatte. Seenaa keenya geeddaruuf dhalatte. Kana nu fakkeessuuf dhalatte. Mana kee keessatti walitti nu qabuuf dhalatte. Ijoollee Waaqayyoo akka jedhamnuuf dhalatte. Mana keenya ol qabuuf dhalatte. Seenaa keenya geeddaruuf dhalatte. Ati dhuguma Waaqa waaqotaate. Ati dhuguma Waaqa waaqotaate. Dhalachuu isaatiin erga dhalanne. Dhalachuu isaatiin erga maqaan keenya geeddarame. Dhalachuu isaatiin erga ijoollee Waaqayyoo jedhamne. Dhalachuu isaatiin wantoota lakkaa'aman hin dhumne erga arganne. Har'a galgalaa kaasee yaadannoodhaaf mana keessanitti wanti haaraan biqilu. Mana keessanitti wanti haaraan dhalatu. Erga Yesuus dhalatee wanti haaraan dhalatu. Wantarra mana keessan hin jirre adalatu. Wantarra mana keessanitti hin argamne adalatu. Wantarra hin jiru jedhame adalatu.